Mana qopheessaa magaalaa Adaamaatti fooyya'insi kenna tajaajila mul'atu cimeetti fufuu qabaa jiran tajaajilamtoota mana hojichaa keessaa kanneen dubbifne. Manni hojichaa gama isaatiin itti quufinsa maamilaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kallattii mootummaan rakkoo tajaajila abbaa dhimmaa wal qabate hiikuu fi bu'a qabeessummaa gama kanaan jiru daran ol guddisuu jedhuun kaa'ee hordofee seektaraaleen hojii mootummaa qabatamatti hiikuu eegalaniiru. Gareen gaazexeessitoota Adaamaa Broadcasting Service kanaan wal qabatee haalli mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa itti raawwataa jiru maal fakkaata jechuun iddichatti tajaajilamtoota dubbisaniiru. Iddoo abbaan dhimmaa jalqaba yeroo dhufu itti simatamu mijeessuu irraa eegalee haalli tartiiba itti qabsiifamu akkasumas simannaan hooggantootni fi hojjettoonni namaaf taasisuun dhimma itti ilaalanitti gammadneerraa jedhan tajaajilamtoonni dubbifne. Ajaa'iba jechuun wanti mul'atu jira jechuudha. Wanti sitti tolu wanti tanaan dura asuma teessee yookiin immoo osoo beellama sitti guddisan amma garuu harkatti oggumasan baay'ee kan namatti tolu bifa namatti toluun gaggeessaan isaanii akkaataan hooggansa achi keessatti sisimatu baay'ee kan sitti tolu iddoon taa'umsaa kan aduurraa bilisa ta'e even akka approachiin isaan ittiin nama simatan baay'ee kan namatti toludha. Fooyya'insi gama kenniinsa tajaajilaatiin mana hojichaatti dhufe cimee itti fufuu qabaas dhaaman. Amma kana argetti fooyya'insa qaba garuu kana caalaa sirriitti hojjechuu qabanii tajaajila argadheenis gaariidha jedha. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Firayaad Mahamud manni hojichaa gahee olaanaa misooma hawaas dinagdee magaalattii keessatti qabu bu'uureffachuun tajaajilamtoota akka fi hedduu keessummeessaa jedhan. Baay'inaa fi fedhii tajaajilamtootaatiin bifa walgituun immoo tajaajilli kenninu akka tarkaanfatuuf karaa marsariitiin abbaa dhimmaa keessummeessuu eegalleerraa jedhan. Mana qopheessaatti caasaa keenya magaalaarraa kutaa magaalaa akkasumas hagaanaatti hojjetaanis hooggansi hunduu guyyaa abbaa dhimmaa wiixata roobiidhaa fi jimaata waajjiratti argamee hojii kamirraayyuu bidas ta'ee abbaa dhimmaa akka keessummeessu godhaati kan jiru. Dabalataanis e-sarviisiitti fayyadamnee namoonni gaafii isaanii asitti argamullee yoo hin dandeenye yookaan dhufanii dabaree qabatanii keessummeeffamuudhaaf yoo rakkatu ta'e bifa atattamaa fi ariitii qabuunis tajaajila qulqulluu ta'e akka argataniif e-sarviisii diriirsinee akka mana qopheessaatti tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'u kanaanis yeroo ammaa kan maamilli keenya tokko online tajaajila argachuu jalqabee jira jechuudha. Harkifannaa yeroo bifa salphisuunis hojmaata ifa ta'e abbaa dhimmaaf deebiin itti kennamu hojjetaarraa hanga hooggansaatti diriirsuu ibsan. Hojii kamirraayyuu caalaa xiyyeeffannoo kennanii kan irratti hojjetaa jirru pilaarii kana dhimma smart service delivery systemii keenyaan wal qabatudha jechuudha. Keessattuu kana keessaas e-service tajaajilli e-serviisii kun bu'aa guddaa akka argamsiisuu fi hawaasaafis aara galfii guddaa kan fidudha jennee itti amanneeti. Sa'aatii kanatti amma hojjetaan keenya hundi akkaawuntiin banamee fi e-serviisii tajaajila kennuu akka jalqabu goonee jirra. Hooggansi asiitii dhimma kan poortaalii isaa admiiniidhaan galee eenyu bira tajaajila kamtu qabamee jira, daqiiqaa meeqaaf ture, maaliif ture, gaafiin namni gaafate sun sadarkaa kamirra jira, kamtu fooloo godhamaa jira, kamtu xumuramee deebi'eera kan jedhu wiindoo tokkorraa bilbilaanis yookaan kompiitaraanis sarviisii kana hordofaatti kan jiru jechuudha. Hawaasnis kanarratti xiyyeeffannoo godhee tajaajila isaa baay'ee yeroo qusata, maallaqa qusata, dadhabbii qusata. Kanaaf nutis xiyyeeffannoo addaa kennee haga dakaatti asuma poortaalii irraa jechuudha itti deemaati kan jirru. Hojii jalqabneeti kan jirru itti hojjetamaa jira. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannoo addaati kennee kan hojjetaa jiru. Gara fuulduraatti haga danda'ame tajaajilli hundi online namni simply gaafate tajaajila akka argatuudhaaf jechuudha kan hojjetaa jiru. Kanaaf hawaasni keenyas kan hubatee karaa sanaan yoo gaafii gaafate deebiin isaa salphaa ta'a. Kumiin illee yoo jiraate eenyu biratti rakkoon jira kan jedhu simply detect godhuu waan danda'amuuf karaa sanaan irratti hojjetaa jira jechuudha. Kana milkeessuu keessatti gahee kan qabu iddoo hojii mijataa akkasumas abbootii dhimmaa kan hawwatu taasisuuf tarkaanfiin gaariin deemamuu kaasan Obbo Firayaad. Iddoo hojii mijataa taasisuu irratti akka mana qopheessaatti hojiiwwan jalqabne baay'eetu jira. Ka'umsa yaa namni waajjira ofii sirreesseeti gara ittaanutti gara magaalaattis gara maaliittis ce'uu kan danda'u. Kanaaf waajjirri keenya iddoo maamila simatu akka ta'u iddoo hojjetaanis hooggansis immoo keessa taa'ee hawaasa isaa itti tajaajiluudhaaf miira gaarii argatu akka ta'u irratti hojjenneeti kan jirru. Dhimmoota seektaraalee qindoominaa wajjin murtiin itti laatamanis walitti kaleenyaan kallattiin kaa'amaa eeran. Dhimmoonni tokko waajjira mana qopheessaa yookaan as qofatti kan xumuramanii miti.
naannoo irraa kaasee waajjiraalee qindoominaa kan akka lafaa investimentii wal qabatan hin jiru jechuudha. Isaan kanaanis wal qabatee haga danda'ame seektaraaleen hunduu keessattuu e-servisiin kun furmaata guddaadha jennee kan fudhannu online toorarraan kan walitti dabarsinudha. Dabalataanis immoo namni hunduu waajjira isaa keessatti hojiin akka hin turre yoo godhe yookaan ofirraa dafee hojjetee abbaa dhimmaa tursiisee yoo dabarse abbaan dhimma isaa kana gara qaamatti aanutti kan dabarfatudha. Akka bulchiinsa magaalaattis hojiiwwan jiran kan qindoominaan koreewwan adda addaatiin gurmaa'amee hojjetamaa waan jiruuf kunis haga danda'ame ariitii akka argatuuf irratti hojjetamaa jira jechuudha.